Yeroo nuti amma irra jirru kun hedduu ulfaataadha. Yeroo jecha lamaan yookiin sababa barreeffama ati akka salphatti barreessiteen namni lubbuu isaa balleessuu danda'u irra jira. Eega miidiyaa kanarra waliin jiraanne yaada takka waliif haa barreessinu, waliif haa himnuuti. Koomentii barreessuun duratti yoo dandeette viidiyoo haga xumuraa dhaggeeffadhu. Yoo hin dandahin garuu homa khayrii jedhiide. Keessattuu nama dhufee miidiyaa kanarratti boohu of ajjeese jedhee abdii kutannaa haasa'u hedduu isaa yoo argitan mee dafiin jedhinaani. Maa duuti siin eegalamtee jettaniini gartee abdii murannaa biraa hin ta'inaafi. Namni wanni miidiyaa kanarra dhufee keessa isaa haasahaa boo'uuf namitti haasa'atu hin qabne. Yeroo ammaa namni si caqasuyyuu qabeenya ooleeti. Namni rakkoo namaa caqasu yeroo ammaa hin jiru. Kanaaf bakki itti hafuura baafatu dhabeetiniin miidiyaa kanarra dhufee hafuura baafata namni hedduun namaadha jechuudha. Na argiifillee miti na dhaga'iifillee miti garuu namni walirra obsa qaba waan ta'eef dhufeeti miidiyaa kanarra rakkoo keessa jiru san himata namni. Yoo dandeette rakkoo san irraa hiiki. Yoo dadhabde du'aa'ii godhiifi bira tari. Yookiin immoo maaliif akkana taate sababa maali hin jedhiniin waan rabbiin namaan fattanu hin beekanii naman ajabina namatti hin kolfina waan rabbi boru siin fattanu hin beeytu jechuudha. Jireenya kanarratti rabbiin ilma namaa hundaa homa wahii itti ergeeffattan. Rabbiin nu hundaafuu fitnaa zamanul aakhir jalaa nu haa baasu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.